Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Gumaa Miidiyaa akkam jirtan naga keessanii na bira bareeda. Alhamdulillah nageenyi keenya bootaan jirutti isin haa qaqqabu gandaa amantaa osoo addaan isin hin qoodin bootaa jirtanitti isin haa qaqqabu isinin jenna. Hadda mana Gumaa Miidiyaa dhufne. Mana Gumaa Miidiyaa maaliif dhufne? Walumaan haa laallu viidiyoo kana laayik sheer gochuun haga dhumaatti daawwadha isinin jechuu jaaladha. Asumaan ammoo maashoo baga gammade koongiraa sin jedha gammachuun kee gammachuu kenna baga gammadee gammachuun kee baga galma sii ga'e namni tokko dalagaa tokko hojjetee hojiin isaa sun yoo galma namaa ga'e gammachuu guddatu namatti dhagahama. Gammachuu keessirraa qoodamu mana keetitti dhufne sillee eeyyamsiifne nu hoffolchaa isiniin jenna mana keessan abbaan duuba ammoo itti seenanii keessa taa'anii yoo akkanatti haasa'anii nuuf folchaa isiniin jechuu jaalanna. Akkasumallee ammoo yuutuubii duraa irratti osoo dalagaa jirtu yuutuubii duraa sun ammoo akka ta'ellee haala ta'ellee ta'u siif galma hin geenye ati abdii hin kutanne dalagaan kun ammoo naa ta'aa jira naa ta'aa hin jiru hin jenne abdii hin kutanne lammataaf dhuftee jirta. Lammataaf kan dhufte ammoo kunoo rabbiin ammoo sadarkaa kanarraa sii ga'ee jira. Milkaa'inni kee ittuma haa fufu milkaa'inni kee akka dhuba hin qabne itti haa fufu sin jedha gammachuu kenna Amina Shoo. Egaa sa'a tokkomuu afaan na qabdee na teessifte amma bishaan naaf fidi ka'iiti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee hordoftoonni amantii biroos. Zurra jirtu bakkuma jirtaniif nageenyi rabbii guddaa isiniif haa baay'atu jecha namoonni mana Gumaa Miidiyaatiif haarawaa taatan sabiskiraabii gochuudhaan gama maatii isaa akka dabalamtan dhaamsaa fi waamicha keenya warroonni turtan ammootu viidiyoo inni gadhiisu jalqabaa hamma xumuratti ilaaluudhaan koomentii kaayuufiin yaada keessan barreessuudhaan akka jajjabeessitan dhaamsa keenya. Egaa Gumaa Miidiyaa anis har'a mana kan kee gammachuu kee sirraa qoodamuudhaaf dhufee jira yeroo jalqabaatii fi baga gammaddee koongiraa riileeshinsii jedha gammachuun kan kee gammachuu keenya hundaa obboleessa keenya kabajamoo baga firii dadhabbii keetii argatte namni duri mana barnootaatti gaafa baratee firii dadhabbii isaa gaafa xumuraaf gaafa argatu gammachuu daangaa hin qabnetu nutti dhagahama. Kunillee akkasuma jechuudha. Mana barnootaa irra hojii cimuudha natti fakkaate hojiin dhaabbata kanaa. So waa hundaafuu baga bu'aa bayii hedduu keessa darbite dadhabbii kan kee utuu dadhabee hin jenne hojii biyya namaa hojjechaa hojii kanallee kan dhuunfaa keetii godhattee itti yaaddee irratti xiyyeeffattee kaayyoo kan kee galmaan gahuudhaaf kutattee kaate gufuun sittillee baay'atu karatti sin hambifne kaayyoo fi karoora kee irraa duubatti si hin deebifne kutannoo qabduu fi ofitti amantummaa qabduuni har'aa gama dhaabbata yuutuubiitti dabalamuu keetii fi namootan hedduullee fakkeenya taatee jirta nuufillee ammoo fakkeenya taatee jirta kutannoo kan kee kana irraa nutis immoo barnoota fudhannee jirra fakkeenya si godhannee jirra namni tokko gaafa hojii wayii eegalu fuuldura isaatti wanni isa gufachiisu yookaan wanni isa rifachiisu wannuma jiruu fi wannuma baratamedha. Tokkoon namaa immootu rifannaa irraa kan ka'een karoora isaa karatti dhaabee yaaliin jalqabaa yoo jalaa fashalaa'e booda itti deebi'ee yaaluu dhabuudhaan kan karatti gatee biraa badullee jira abdii kutatee jechuudha. So inni yaalii isa jalqabaa yoo jalaa fashalaa'es abdii kutachuu dhabuudhaan ofitti amantummaa horachuudhaan hojii isaa kan ganama eegale san kaayyoo fi karoora isaa kan ganama karoorfatee gama yuutuubii kana seene utuu gufuun tokkoo fi taateen takkallee duubatti isaan deebisi kutannoodhaan bakka kufee utuu namni tokko harka isa qabee ol isan kaasin ofiitii ofitti amantummaadhaan kufee deebi'ee ka'ee miilaan jira jedhee dhaabbachuun isaa immootu nuuf fakkeenya hedduudha. Nuuf barnoota hedduudha. Akkasuma immootu warroota sodaa keessa jiruu fi ofitti amantummaa cimaa akka horatanii fi Gumaa Miidiyaan fakkeenya guddaa nuuf ta'ee jira. Barnoota hedduullee kufee ka'uu isaa kanaani nuuf dabarsee jira. Miiseejii baay'ee tokko bareedaa nu barreessee jira. Seenaa hin dagatamne immootu kan nama kamiifuu fakkeenya ta'u nu galmeessee jira. Waa hundaafuu bu'aa bayii hunda keessaayyuu darbitee baga yeroo kanaa fi iddoo kanaan baatee baga gammaddee daawwattoonni isaallee wajjumaan baga gammaddan warroonni isa gargaartanillee wajjumaan baga gammaddanii
warroonni koomentii takka takkaan barreessitanii sheerii gootanii sabiskiraabii gootanii laayikii gootan hundi isaa isa wajjin dadhabdanii gammachuun kan isa qofaa miti keessan hunda akkanumatti wal gargaaruu fi wal jajjabeessuu aadaa keenya waan ta'eefuu kana caalaa cimnee aadaa haa godhannu wal haa jabeessinu walaa qarqaaru jedha dheeressee dassitee yaada dabalataa yoo qabaatte gammachuu isaa irratti itti dabaluu hin dandeessaa siin jedha. Ayee galatoomis jala Amina shoo carraan kennuu keetiifi jalaayyuu itti wanna dubbadhu hin qabu akkuma baratame. Haaluu si bahe waan ta'eef homaa rakkoo qabu. Abbaan manaallee nu bira hin jiru namni kun malee namaan jedhu hin jiru garuu biyya bunaa dhufnee warra bunaa keessa dhufnee bunallee nama nuun jedhu argachuutti hin jirru. Manni dhaqee mana yeroo ta'uu dagatte. Sini iyyuu manaan qabu yoo tana dhiisime itti fufi. Akkuma sani ani buna kana jaaladha biyya bunaa dhufeetiin yoo ammoo bunni naafoo dhabamu baay'ee tokko ofitti gaddutti jira. Hundaafuu xiqqoo turee dhufuun oolu jedhee nan yaada. Akkasii harka caalaa maamiltoota gumaa miidiyaa hundi keessanuu sadarkaa kanaan ka ga'anii gahee guddaa ka taphatee sadarkaa kanaan gahee isa galmaan gahee hundi isaaniitu isa osoo hin taane maashar osoo hin taane maamiltoota isaati. Maamiltoonni yuutuubiin duraa sun jalaa gubatee jalaa dhaabate hin jenne dadhabni ka duraa irrattu hin jenne kanarratti hirmaatanii hirmaachisanii sadarkaa kanaa isa ga'uu isaaniiti baay'ee tokko galatoomaa isinin jedha maamiltoota gumaa miidiyaa hundi keessanuu galatoomaa isinin jedha gammachuu. Atillee galatoom anillee haa galatoom. Akkasuma minaan tuni kunoo wanna ofii haasofte yoo ani haasofte ammoo afaaniin balleessuu fi kunoo akkana na jala haasofte isinin jedha. Akkasii yaada qabdanoo jiraattan ammoo koomentii jalatti nu kaayaa isinin jedha badii dogongorre ammoo haasawa keenya keessatti yoo jiraate ammoo koomentiidhaan nuuf ibsa. Akkasuma ammoo bifa viidiyootiin isinii deebinee dubbachuu dandeenya isinin jenna. Manuma gumaa miidiyaatitti isinii deebina rakkoon hin jiru gaafii nurraa qabaatan taanaan Amina dastee gaafii yoo irraa qabaatan isinii dhufna isinin jedha. Haasaa keenya keessa yoo dogongorre jiraate jechuudha viidiyoo kanarratti yoo dogongorre jiraate wanni sirraa'uu qabu hin jira wanni jettan yoo jiraate. Isinii dachaana walitti isinin jedha akkasuma maashar kenna galatoomii gumaa miidiyaa yoo jedhu afaanitti na dhufu maasharitu afaaniin na dhufa yeroo baay'ee isiniin jedha. Kanaafuu baay'ee tokko siif gammannee jirra wallahi gammachuun kee gammachuu kenna. Akkasuma ammoo nama gargaaruu irratti gahee guddaa qabda garee baay'ee uumtee nama gamaa gamana walitti fiddee hirmaattee hirmaachisuu irratti gahee guddaa qabda. Yuutubaroota kanneen keessa gahee guddaa kan taphate akka fakkeenyaattis siin jedha. Dadhabee osoo hin jenne hunda isaanii walitti qabdee hirmaattee hirmaachiftee akka isaan wal gargaaran akka isaan guddatanii kan godhaa ture keessaa isa tokkodha sin jedha. Amalli keessanillee akkanumatti itti haafufuu amala kanarraa hin jijjiiratin gumaa miidiyaa isinin jechuu jaaladha. Dhamii namaa kolfite hin kolfinne. Hayyeetu. Akkasii amalli kee nama gargaaruu nama bira dhaabachuu fi Oromoon akka guddatan yuutubarri Oromoo kunniin akka guddatan akka wal jajjabeessan yaada adda addaa akka burqisiisanii wal faana deemanii wal gargaaran amala akkanaa barsiistee jirtaa walitti fiddee jirtaa laga baay'ee wal keessa akka taa'an gootee jirta waan taatee bootaa kanatti gahee guddaa taphattee galatoomsin jechuu jaaladha. Akkasuma addee Aminaatti deebi'aa isinin jenna carraa isinitti kenninee jirra. Manni jirullee mana nama guddaati akka daa'imaa hin ta'ini nun kolfisiisini. Rakkoo hin qabu. Manni jiru bar mana gumaa miidiyaati. Yaa nam beeka afachu gaafa gammachuu namni kamuu beektaa gammachuu isaa ni kolfaa ni taphataa waan fedhe jedhaa ni sirbaa. Ni sirbina jechuuf manni jiru mana sheekaa waan ta'eefu sirbi hin hayyamamu waa hundaafuu gammachuu isaarra qoodamuudha.
waa hundaafuu nuti kan mana kan kee dhufneef gammachuu keessarraa qoodamuudhaa fi obboleessa keenya gumaa miidiyaa baga gammaddee gammachuun kan kee kan dhaabbatan qabne kan yoomiyyuu itti fufu rabbisiif haa taasisu yoomiyyuu taanaan nama waan dalagatee milkaayu rabbisiif haa taasisu mallee dhaabbata yuutuubii kanatti illee dabalamuu keetiin gammachuu guddaa nutti dhagame waan taateefuu waan warra sanillee mufachiisaa nama hojjetu miti waan immootu warra sanillee gammachiisaa hawaasa keellee gammachiisaa yoomiyyuu taanaan nama hojjetu rabbisi haa taasisu hojii seenaa qabeessa nama galmeessuu fi nama hojjetu rabbisi haa taasisu jedhaatiin inni akkasuma muudannoo yuutuuberii kana keessatti qabdu kan duraa irraallee kaasee kana irraallee kaasee muudannoo yoo qabaatte muudannoo kana akkasuma wanta irraa of eeggachuu qabnu hojii yuutuubii imala isaa kana irratti wantoota dogongoroota isa keessatti raawwatamuu hin qabne isa darbe irraa muudannoo qabduu fi isa keessa jirtu kana irratti illee ammoo muudannoo isarraa qabdu waan gadi fageenyaan irraa of eeggachuu qabnu yoo beekte yoo taate akka nuu himtu dhaamsaa fi waamicha keenya bifa viidiyootiin si'eenna. Wantoota ammootu asirratti godhuu hin qabne dogongoroota hamaa yuutuubiin jibbu dhaabbanni yuutuuba kanaa jibbu muudannoo kan kee keessatti ni beektallee ni qabdallee jennee yaadna waan taaneef akka nu barsiistu akka nu himtu waamicha keenya. Gama biraatiin immootu akkuma dasiteen jettee guruppii irratti guruppii kan kee guruppii maqaa qabudha. Nama hedduu kan gargaaruudhaan beekame ammallee guruppii san keessatti milkaa'inni hedduu kan jirawudha. Ijoollee hedduu kan ciminnaa fi ofitti amantummaa horatanii har'a iddoo guddaa gahaniiranillee jiru ammoo kan iddoo guddaa gahaaranillee jiru kun immootu jajjabinnaa fi duuba dhaabbachuu keessanii jirra isiniif jechuu keessaniini jalatti galtanii jabeessitanii cimsitanii qabdanii akka isaan hojii irraa duubatti hin deebine taasisuudhaan hamilee isin itti hortantu adda shamarran kamiyyuu ta'ee dardara kamiyyuu ta'e ofitti amantummaadhaan bu'aa bahii hunda keessa kutee bahee adda sadarkaa milkaa'inaa irra jira. Kan hafillee ammoo milkaa'uuf deemaa rabbii gaditti gargaarsa keessan jechuudha. Namni cimaa yoo jiraate mataa nama hundaatu walitti qabee jabeessee qabee hojiitti ariine yookaan hin bobbaafne namni sana fi ta'ee bada cimina keessantu hunda namaatiyyuu immoo dadhabbina keessaa baasee gara ciminatti isaan jijjiira waan ta'eefu hojii kana akka itti fuuftan dhaamsa kiyya. As keessatti immoo barnoota baay'ee mi'aayaa fi bareedaa tokko gama yuutuubatti karoorrii fi hojii nuti dhufneef kan biraallee yoo ta'e barnoota biraallee eegaltanii jirtanii waan baay'ee namatti toludha. Isa sanillee ammootu akka itti fuuftan dhaamsa kan kooti waan baay'ee natti toleef jechuudha. Kanaafuu amantiidhaan gandaan kutaadhaan utuu walitti hin qoodin utuu isaan hin qoodin dhaabbanni maashar walitti nama qabuudhaan hojii cimaa namaa uumuu fi hojii bareedaa irratti nama bobbaasuudhaan kan maqaa argateedha waan ta'e itti haafuu siin jenna. Gana soomiyaan dhaamsa koo bitadhee jira. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dugungurri yoo jiraate mootu nu hoffolcha. Hayyee dhugaa jettee maasharii gahee guddaa taphatee yuutuubaroota kanneen keessatti gahee guddaa taphataa ture. Akkasumas sadarkaa kanarra gahee jira. Ammallee milkaa'inni kee itti haafuu sin jira. Akkuma dura ammoo jabinnaani wanni kun na mudate jettee osoo duubatti hin hafini osoo ammoo duubatti hin dheessin lammataaf itti deebitetti amma jabinnaaf hojjettee ilmaan Oromooti wanna gaggaarii wanna barumsata wanna sirraa barannu wanna ammoo nama kiyyaa kun barumsa hin ta'a karaa gaariidha. Karaa gaarii irratti qajeelcha jettu akka nu barsiiftu akka nuuf laattu viidiyoo akkasii akka nuuf daladdu abdii sirraa qaba sin jenna. Kuni wanna guddaa ta'ee fi miti wanni hunduu ganaa uffata si eeggata. Kanaammoo hin beektaa wanna sitti himnu hin qabnu keessa turte waan ta'eef wanna sitti himnu hin qabnu. Haguma sana ammoo baga gammadde jechuumaaf si dhufne jechuudha. Malee kun waan guddaa ta'ee miti. Ana biratti akkasitti yaadaa waan guddaa fi miti. Garuu namni tokko ammoo wanna dalage keessaa dalagaa ofii sana ammoo yoo milkaa'ee jedhe baga gammaddee namaan jechuun baga galma kana geette namaan jechuun akkuma jiru jechuun ufnee sin jedhaa baga gammaddee irra deebi'ee koongiraa sin jedhaa gammachuu kennaa sin jechuun jaaladhaa hordoftoota gumaa miidiyaa hundi keessanummaa shan jechuun deema yeroo kamiinuu siniin jedha. Hordoftoota gumaa miidiyaa hundi keessanuu warri hanga ammaatti jajjabeessaa turtan akkanumatti itti haafuuf daraan isiniin jedha. Yaada qabdan akkuma dura isiniin jedhe koomentiidhaan nuuf haaya. Viidiyoo kana immoo hoo jaalatan laayik sheer gochuudhaan nu gammachiisaa isiniin jedha. Anillee yaada koo xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.